afkennanin angootni olaanoo addichallee haala shororkeessateen to'annoo jala oolfamaa jiru jedhe. Taateen tibba kana angoota olaanoo irra gahees kanuma jedhee jira. Angoo olaanaan addichaa Abdii Raggaasaas hanga ammaa eessa akka jiru hin beeknu jedhe addichi. Bakkeewwan hedduutti sochii addichaa gufachiisuuf mootummaa wanti godhaa jiru haala biyya kana keessa jiru daran kan hammeessu jedhee jira. Mootummaan gama isaatiin namoota yakkaan shakkamantu to'atama jedhee irra deddeebiin ibsaa ture. Abrahaam Birruutti gabaase. Mootummaan achi buutee hoogganaa Abaa Abdii Raggaasaa beeksisuu qaba jedhe Amnesty International. Dhaabbanni mirga namoomaa falmu kun maatiin qondaala adda bilisummaa Oromoo kanaa barbaadanis qondaala kana arguu hin dandeenye jedhe ibsa baaseen. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO fi ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan Abdii Raggaasaan sanbata darbe to'annoo jala oolfaman. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa immoo hoogganaan kun olaantummaa seeraa cabsuun shakkamanii to'annoo jala oolanii jedhu. Guyyaa Waariyoo guutuu gabaasa kanaas nutti hima. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromootiif ajajaa waraana bilisummaa Oromoo duraanii Abdii Raggaasaa hooggantootaaf miseensota ABO 8 waliin gaaf sanbata to'annaa jala oolus warri kaan cuuf sa'aatii 24 keessa gallakkifamuunis immoo as cobxeen isa dhabamuu dubbata. Maatiif abukaattonni isaa eegi guyyaa inni dhamee tas buufata poolisii Kadir Finfinnee kee jiran cuuf yaa'anii barbaaduu jiran ka jedhamines hoogganaan kun eessatti akka hidhamu wanni beekamu tokkolleen hin jirtu jedhe. Kanaaf dhaanichaaf sarbamii mirga namoomaa irra raawwatamuu jiraachuu danda'a jechuun yaaddoo qaba addunyaaf beeksise. Yeroo ammaa olaantummaa seeraa kabakkee cabee furmaata barbaaduuf qaamoleen nageenya humna guutuun hojjechuu jirta jedhe hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Geetaachoo Baalchaa immoo hoogganaan kun olaantummaa seera cabsuun shakkame to'annoo jala oolu dubbata. Kanneen to'annaa jala oolan yakka bakkeewwan garagaraa raawwatu qindeessuun dabre yookaan qaamaan keessatti hirmaachuun shakkamanii jedhe qondaalli koominikeeshinii mootummaa kun hoogganaan mootummaa kun hirbuusuun yakka qabeenyaaf lubbuu nama argaa tureef namni bahee galuu dadhabuu isaatiif sababa wartaanuun isaan irratti olaantummaa seera kabajamu qabaa jedhe. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo Abtoleera Dabaga Misaatiin namni kun shakkama jedhanii dubbachuu jiru yoo taraga isaanii num dhiyeeffatu nulleen gam keenyaayyoo gaafatam deebiin kennin jechuun BBC Afaan Oromootti. Ittaanaan Amnesty International dame baaf gaaf Afrikaa Seif Mangagga mootummaan Itoophiyaa sababa malee hooggantootaaf deeggartoota paartilee mormitoota hidhuu dhiisuu qaba. Bakka abdiin jiruuf godhuun dirqamisaati himachuullee yoo fedhimmoo waan qabatama ta'een himachuu ta'uu baannaan nam kan bakkitti dadhafe gadhiisuu qab jechuun gaafate. Poolisiin hooggantoota ABO tan cufeegii iteenduun meeshaalee isaanii kanneen akka bilbila, eeyyam konkolaachisummaa, paaspoortiif kaardii ATM illee facufirra fudhattee gallakkifte ka jedhe Amnesty International dabi siyaasaa ka mootummaa biyya Ahmad irra mul'achuu jiru kun dhaabbachuu qab jechuun cimse gaafate. Masaraan mootii kumsaa Morodaa magaalaa Naqamteetti argama. Masaraan kun bakkee hawwata seenaa lixa Oromiyaatti argaman keessaa isa tokko. Masaraan kun bakkeewwan hawwata seenaa ta'uun isaa fi waggaa tokkoliif humnootni mootummaa keessa qubatanii namoonni hedduun illee sababa siyaasaatiin keessatti hidhamaa turan jedhu jiraattotni. Masaraa kana madda hawwata turizimii gochuuf sochiitti jira jedhe biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa. Kanaafis haala masaraa kana misoomsuun danda'amu irrattis magaalaa Naqamteetti mariin taasifamee jira. Taganya Daaqaa gabaasaa bilbilaa qaba. Galana kiti imma masaraa kun sama awwal qabatu jira sana daawwattoota keenyaati. Masaraan kumsaa Morodaa bara 18 akka lakkoofsa Itoophiyaatti lafa hektaaraa 2500 irratti mootii kumsaa Morodaatiin meeshaalee ijaarsa aadaatiin akka ijaaramanidha. Kan arganne kan ibsu innis kutawwan adda addaati kan inni of keessatti qabatee jiru. Mana jireenyaa, mana ciisichaa, dhiiraaf dubara, mana nyaataa aadaa ammayyaa kanaaf dareewwan adda addaati kan inni of keessatti qabatee jiru. Bakki jireenya mootii kumsaa Morodaallee bakka kan akka turedha kan odeeffanne. Galmi kuni masaraan kumsaa Morodaa kuni daawwattoota biyya keessaa fi biyya alaa adda addaa qaba. Akka galiitti illee magaalaa Naqamtee kan tajaajilaa turedha. Waggaatti hanga birrii 200,000 kan isaan galiin bulchiinsa magaalaa Naqamtee bakka kanarraa argattu ture. Haa ta'u malee bara 2008 gara xumuraarraa eegalee
dhimmoota adda addaa yookiin humna waraanaatiin qabamee tajaajilli sun buufatee addaan citee jira. Sana qofa miti maakalaawwiin ergi cufame sanatti taane akka qilleenxootti lixa Oromiyaa keessatti bakkeewwan namni itti hidhaman achi keessa daramanii akkuma maakalaawwii yookiin qilleenxoo hidhamtoonni illee maatii isaaniitti wal arguudhaaf danqaa turedha kan jiru. Bakka kana kan adda isa taasisu namoonni bakka itti bashannanuu qaban bakka akkasii ta'uu qabu bakka itti dhalli namaa dararamu ta'ee akka turedha. Kanarraa kaasee bakki kun amma suphamuu qaba sanarraa waan adda ba'uu qaba waan jedhuuni hidhamtoonni keessaa ba'anii godha odeeffannoo qabnu akkasuma qaamni waraanaa bakka sana ture illee akka ba'anidha odeeffannee kan jiru. Suphaasaa kanarraa kaasee gara fuulduraatti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasuma ministeera aadaa fi turizimii namootni hortee kumsaa morodaa ta'an dhimma kana akka inni boca isaa jalqabaatti deebi'uuf akka suphamuu fi hawaasa waliin marii taasisanii jiru. Masaraa kumsaa morodaa buufata waraanaa fi bakka lammiileetti hidhan taasisuun sirriin ture jedhe biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa. Daarektarri karoora faayinaansii fi bulchiinsa qabeenya biiroo aadaa fi turizimii obbo Kaffiyaaloo Mootii OMN fi yaada bilbilaan kennaniin bakkichi qabeenya turizimiiti jedhan. Mallasaa Darbsaatu dubbise. Masaraa kumsaa morodaa magaalaa Naqamteetti argamu suphuudhaa fi sochii akka taasifamaa jirudha. Kana waliin wal qabatee mariin akka naannoo sanatti taasifamaa jirudha kan dhageenyee jiru. Kana waliin wal qabatee gaaffiiwwan tokko kaasuuf ni barbaade. Gaaffiin kaasuu barbaade masaraa kumsaa morodaa kun waggoota lamaan darbaniitii fi akka mana hidhaatti tajaajilaa ture. Kana quba qaba biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa yeroo amma kana bakki seena qabeessa akka kana mana hidhaatti yeroo jijjiiramu. Biiroon keenya quba qaba. Kana qofaa miti waggaa lamaan durallee akkasuma naannoon sun naannoo buufata waraanaa ta'ee tajaajiluu eegallan biiroon keenya qaama laalu wajjin mari'achuudhaan bulchiisaa Wallagga Bahaa bulchiisa magaalaa Naqamtee waliin ta'uudhaan keessaa baasnee karaan itti tajaajila hawaasaa bakka turistii ta'ee tajaajiluu danda'u erga eegallee booda ammas itti deebi'ee kana biiroon keenya quban qaba. Keessumatti immoo erga dhiyoo kanaatti gabaasa kurmaana tokko irratti mana maree Kodee Dhaabbii mana maree bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti biiroon dhiyeesseeti rakkoon kun hiikamuu qaba kan jedhuun qaamni achi keessa qubate keessaa bahuu qaba. Kun hambaa ta'eeti kan itti fufuu qabu malee bakka mana hidhaa ta'uu hin qabu, bakka buufata waraanaa ta'uu hin qabu jechuudhaan achirratti biiroon gabaasa irratti dhiyeessee kana qofaa miti daangaan isaas dhiibamaa jira qabatamaadhaan biiroon kan beeku. Kunis karaa itti furmaata argachuu danda'u bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi Wallagga Bahaa wajjin ta'uudhaan amma furmaata argateeti. Garasitti dhufna gara masaraa haaromsuu kana mamiin haaromfamaa wantoota kanarratti dhufna. Garuu akka mootummaatti giddugala keessattuu bakka galiin irraa madduu qabu aadaan naannawa sanaa bakka itti mul'achuu qabu giddugala waraanaa akka mootummaatti godhachuun kuni sirriidha moo sirrii miti jedheeti kan biiroon keessan amanu? Biiroon sirrii miti jedheeti kan amanaa ture. Inni kun sirrii miti kan jedhuun biiroon irra deddeebi'ee qaama laalu wajjin mari'atee keessaa ba'aa turan. Amma qabeenyummaan isaa bulchiinsa magaalaaf deebi'ee hojii kanaan dura tajaajilaa ture sana akka inni tajaajilu gochuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa tureera jechuudha. Amma yeroo ammaa kana buufanni humni waraanaas achi keessaa bahee namoonni immoo achi keessatti hidhamanis guutumaan guututti achi keessaa baafamanii jiru. Keessaa ba'aniiti hojii kanatti kaseenye namni tokkollee keessa hin jiru, waraanni keessa hin jiru. Suphaa kanaatiif wanti karoorfamee maallaqa hangamiitiin hojiinsaa akka hojjetamu dhimma isaarratti odeeffannoo waan dhaggeeffattoota keenyaan nu qaqqabsiisa. Kuni egaa amma har'a jalqabbiidha. Muuxannoo
mootii Jimmaa Abbaa Jifaar irratti arganne asirratti appilaayi gochuudhaaf ka'umsi keenya jechuudha. Qorannoo irraa ka'a. Amma akka carraa ta'ee Yuunivarsiitii Finfinneetti Dipaartimentii Heeritage Manaajimenti kan jedhu isaanii kan mootii Abbaa Jifaar qorate jechuudha. Kanaaf qorannoodhaan adda ba'a ganaa. Mee kana wal qabatee gamma yeroo baay'ee namni komii waan kaasutu jira. Bakka mana hidhaa ture sana gara hawwata turizimiitti jijjiirra jedhamee sochii taasisuu kana piroojeektii mootummaan yeroo filannoo jala gahuu uummata ittiin qabachuudhaaf ittiin deemaa jiru malee qabatamaa miti. Har'a yeroo kanatti waggaa 2 guutuu calliftanii teessanii ji'a 6 fi filannoon gaafa kutti gara kanatti seenuu kana uummanni yaadni hundaama uummataati qabu shakkii akkasii qaba. Isin maal jettu kanarratti? Qabatamaadha nimicha diteelin beeka waggaa 2 durallee biiroon keenya kan hojjetaa ture jira. Akka carraa ta'e hojii qorannoodhaaf maallaqa nu barbaachisu abbaa taayitaa qorannoo fi eegumsa hambaa federaalaa waggaa 2 dura kan nu kenne gara miliyoona 1 jiwaarrii kan qopheessinee hojii isaa jalqabnes ogeessa gahaa dhabuudhaan malee waggaan duradha. Kanaaf kana wajjin waliin qabatu waan akka ogeessa biiroo aadaa fi turizimiiti jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka waan ta'etti wanti qaamolee garaagaraan dubbatamu dogoggora jedhan hayyootni afaan yuunivarsiitii Wallaggaa. Hayyoonni OMN fi yaada isaanii kennan afaan Oromoo afaan mootummaa federaalaa gochuuf yeroo gabaabaan gahaadha jedhanii jiru. Haa ta'uti garuu gama tokkoon akka waan afaanichi afaan hojii federaalaa ta'etti dubbata gama biraatiin immoo haala qabatamaan afaanichi akka yeroo gabaabaa keessatti afaan federaalaa hin taane adeemsitti deemamaa jiru sirrii akka hin taane dubbatan. Taganyee daaqaa aadaa isaanii qindeessa jiru. Waggaa 15 fudhachuu danda'an jedhanii yoo xiqqaate haga ji'aa fi torbee lamatti hojiirra ooluu wanti sarakkisu hin jiru afaan Oromoo. Maaliif tokko qubee barreeffamaa qaba afaan saayinsaadha hojiirra ooluuf gonkumaa wanti sarakkisu hin jiru. Ogeeyyiin miidiyaas ogeeyyiin barsiistonnis afaan Oromootiin sadarkaa digirii akkaataa haga maastarsiitti hedduutu ijoolleen baay'atanii hojii dhabanii jiru. Barreessitoonnis akkasuma wannuma kana booda qorannoo gaggeessuus barbaachisu loogni afaan Oromoo agam almost haala gaariidhaan deemee waal ta'eera. Afaan waal ta'ee jira. Afaan saayinsaa ta'ee jira. Masariitiin adda addaa irratti qophaa'aa jira. Moosaajiin adda addaa irree korpisiin adda addaa afaan Oromoo irree googilii irratti deemuudhaan wantoota baay'eedha kan hojjetamaa jiru kallattii adda addaatiin waan almost sadarkaa miidiyaa har'a afaan federaalaa taasisu gonkuma wanti isa dhorku hin jiru. Afaan Oromoo wanna sekondii 5 keessatti miidiyaa irratti labsamee cal jedhamu miti. Waan tokko gaafa raawwatu yoomessa qaba. Yoomessa gaafa siin jedhu yoomii kaasee yoom labsamee yoomii kaasee hojiirra oola eessatti hojiirra oola. Afaan bal'aadha kan Afrikaan beeku kan addunyaan beekudha jechuudha. Kan iskoolaaronni beekanidha jechuudha. Kanaaf maal torban tokkotti maaltu dhoobe? Torban tokkotti maaltu dhoobe? Afaan federaalaa jechuun namni dhaqee federaala keessatti biiroolee federaalaa keessatti itti gargaaramudha. Dubbachuudhaan barreessuudhaan barreeffamaa jira maaltu si rakkise? Waan hundumtuu barreeffamni sirna qabatee jira Oromiyaa keessatti itti gargaaramaa jirtu sana achi geessite. Maaltu dhaqaa caasaa bulchiinsaa isaa sirreessuu qofaadha. Caasaa sana keessa Oromoonni yookaan immoo namoonni afaan kana beekan kan afaan kanaan si keessummeessan jiraachuutti isaan irra jiraata. Wanti tokko labsiidhaan gaafa ba'u manni maree labsiisaa baasa. Akka itti raawwatu garuu maal jedhama yeroo sana labsanii guyyaa akkasii akkasitti raawwiinsaa ifa ta'a waan jedhame waan jedhu sana duukaa dabarsuutu irra ture. Malee akkoo calluma jedhamee oduudhuma isaa ta'eewwan iddoo garaagaraatti ta'utti yoo darba ta'e wanti seeraan wal qabatu kun nama gaaffii keessa gashaa as gaaffii keessa gasheera. Isa kana ifa gochuutu kanaaf yeroo fudhatanni jedhu kuni namoota yeroo fudhachiisuu barbaade yoo ta'e malee itti hojjennataadhaan boriitti hojjechuu dandeenya wanti isa rakkisu hin jiru. Injinar Darajjee Beegii dhimma ittiin shakkamen ala taa'ee hordofuu kan isa dhoogumiitti jedhee abukaatoon seeraa ibsaa gammadaa. Darajjee Beegii diree yakki ittiin shakkametti raawwatameen ala magaalaa Sabbataatti himachuunis seeraa miti jedhan. Abbootiin alangaa bu'uura seeraa malee Injinar Darajjeetti beellama gaafachuun deddeebisaa jiraachuus obbo Ibsaan himanii jiran. Darajjee Beegii akkuma beekamu
bakki gochi inni ittiin shakkame jedhames kan raawwatame Bishooftuutti. Ammoo dhimma isaa kana sabbataatti galmee lafaa kana inni achitti yeroo dheeraadhaaf galmee kanarratti beellamni kennamaa ture. Haaluma kanaan yeroo duraa guyyaa 10 kennamee ture akka hidhaa ture qorannoon godhamu itti aanee guyyaa 5 kennamee itti aanee ammas guyyaa 4 kenname. Yeroo kana keessatti waan sila Bishooftuutti dhiyaachuu qabu bakka maatiin isaa jiru bakka gochi itti raawwatame fuudhanii gara sabbataatti dhiyeessuun suni maaliif akka ta'e ifa miti mana murtii gaafannee turre maaliif akkas ta'e kan jedhu. Nuti wanni hubanne akeeka siyaasaatiif ta'uu isaa nama itti yaadaniituma dararuu bakka jireenyatirraa maatii irraa fageessanii rakkisuudhumaaf yaadamee akka ta'etti hubannee beellama isaatitti sa'aatiidhaan dhiyaachaa turre ganama jedhamee fa'aa sa'aatii boodatti dhiyaachaa ture yeroo baay'eedhaaf jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira mana hojii abbootii alangaa magaalaa Sabbataa obbo Shaawul Garramuu gama isaaniitiin qorannoo kan gaggeesse Koomishinii Poolisii Oromiyaatti jedhan. Yeroo beellamaatti ture yeroo beellamaa immoo kaayyoon yeroo beellamaatu nama yakka raawwate jedhamee shakkame irratti waan qulqullaa'uu qabu qulqulleessuudha. Yeroo beellamaa kanas qaamni irratti gaafata Koomishinii Poolisii Oromiyaatitu yakka sadarkaa keenyatti jedhanii irratti gaafata waan ta'eef isaanuma osoo gaafatanii gaarummaa qabaata jechuudha. Yakka maaliif shakkame yeroo beellamaa marsaa meeqatti gaafatame akkamitti ture kan jedhu almost kan yeroo beellamaa itti gaafate kan qorachaa tures isaanuma waan ta'eef isaan yaada isinii kennuu danda'u. Dhimma kana irratti yaada gama poolisii Oromiyaatiin jiru dhaga'uuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Injiinar Darajjee Beegin birrii miliyoona 2 Bottaayee Danda'a konkolaataa koo keessaa fudhatame jedhanii himatu waliin wal qabateeti kan hidhaman. Obbo Taayee Danda'a mallaqa kana konkolaataa isaanii keessatti qabatanii deemu waliin wal qabatee mallaqichi kan qabdu mallaqaati jechuun ala kan biiroo kamii akka ta'e qabdu mallaqa kun eenyu akka taate akkamiin konkolaataa isaanii keessa mallaqni kun akka kaa'amuu danda'amne gaafachuuf kanaan dura yaaliin taasise hin milkoofne. Gaaffiif deebii gidduutti nu jalaa kutuun isaanii ni yaadatama. Filannoo kaadhimamaa pirezidaantummaa Ameerikaatiif bulchiinsawwan 14tti taasifameen 8 keessatti Joe Biden injifachuun dhagahame. Namni pirezidaantii ta'an Ameerikaa turan kun bulchiinsawwan Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Arkansas, Alabama, Texas, North Carolina fi Virginiaatti injifatan. Morkataa isaanii Bernie Sanders immoo sadarkaa lammaffaan isaan hordofaa jiru. Kantiibaan duraanii magaalaa New York Michael Bloomberg filannoo kanaaf doolaara biliyoona walakkaa caalaa baasanis bulchiinsa tokkotti illee hin injifanne jedhamee jira. Kaadhimamaa Dimokiraatota ta'uun filannoo ammaa kanaan kan injifate filannoo pirezidaantummaatiin pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp waliin pirezidaantummaaf morkataa jedhamee jira. BBCtu gabaase. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduu isaatii kana kan hangammaa ture sagantaaleen OMN afaan itti daawwadha.